Ashama akkam jirtu kun midwaayifarii leekcharadha. Egaa yeroo murtaa'eef badee jechuudha kanan ture amma garuu bal'inaan deebi'een jira. Egaa subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadha. Tole har'a kan nuti ilaallu akkuma asirratti argaa jirtanii normal pregnancy akkamittiin diagnosis goona yookiin immoo how to diagnosis normal pregnancy mata duree jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu. Egaa namni tokko gara keenya yoo dhufe yookiin durbi tokko gara naafi jettee gara keenya yoo dhufte nuti ogeessa fayyaadha. So akkamittiin nama sana yaaluu dandeenya mata duree jedhu irratti jechuudha kan nuti wajjin turre. So kuni objectivii keenyadha. Objectiviin keenya jalqaba first of all we have to try to define what pregnancy mean yookiin pregnancy jechuun maal jechuu akka ta'e hiikkaasaa ilaaluu danda'uuti qabna. Inni taan we will try to describe sign and symptom of pregnancy mallattoolee ulfaa maal faadha kan jedhu akka saayinsii fayyaatti ni ilaalla jechuudha. Sababni isaas dhukkuba tokko osoo yaaliin dura maal isaa beekuun dirqamadha. Mallattoolee dhukkuba sanaa beekuun dirqama gatii ta'eef jechuudha. Dhuma irratti immoo describe the diagnosis of pregnancy mata duree jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu nu duukaa ta'a. Egaa akkuma jalqaba irratti sinin jedhee pregnancy jechuun maal jechuudha? Pregnancy is a condition where there is developing fetus in the uterus yookiin immoo endometrium keessatti jechuudha. Mucaa ol guddachaa jiru yookiin mucaa guddachaa jiru gadameessa keessatti qabaachuun pregnancy jedhama jechuudha. Normal pregnancy jedhama jechuudha. Akkasumas immoo ulfa taatee yookiin gadameessaan ala jira taanaan garuu normal pregnancy dha. Never maal jedhama? Ectopic pregnancy jedhama jechuudha. Akkasumas illee ulfi sirrii hin taane warreen akka gestational trophoblastic disease jedhaman jiru. Garuu normal pregnancy kan inni define ta'u it is a condition of having a developing fetus in the uterus jechuudha. Thank you so much. Egaa average of duration isa it's around 9 calendar yookiin immoo ji'a amma 9 jechuudha. Tilmaamaan kan inni kaa'amu gara torbeetti gaafamu full term kan jedhu torbee 40dha. Sirriin isaa garuu torbee 37 hanga 42 gidduutti yoo ta'e homaa rakkoo tokko iyyuu hin qabu. 42 darbina post term jenna. Torbee 37 gadi taanaan garuu pre term jenna jechuudha. Egaa inni isin argaa jirtan kun immoo maalidha? Sign of pregnancy dha jechuudha. Mallattoolee ulfaa bakka gurguddaa sadiitti qoonnedha kan nuti ilaallu. Pre-symptomatic sign, probable sign akkasumas immoo positive sign jennee bakkoota gurguddaa sadiittidha kan nuti qoonnu. Pre-symptomatic sign gaafa jennu gabaabaatti asuma irratti ilaaluuf a sign which is not reliable jechuudha yookiin immoo sure kan nun goone subjectividha kan isheen yookiin dubartittiin ofirratti argitudha jechuudha. Pre-symptomatic sign jechuudha. Akkasumas immoo probable sign jechuun immoo maal jechuudha? Examiner yookiin immoo health provider ogeessi fayyaa kan qorate bira ga'uudha jechuudha. So it is not subjective, it is objective jechuudha. Probable sign gaafa jennu. Akkasumas positive sign jechuun immoo visualize gaafa goonuudha jechuudha. Ultrasound yookiin x-ray yookiin immoo palpate goonee qaama mucaafaa gaafa arginu yookiin gaafa sochii mucaa godhu ijaan gaafa arginu positive signidha jenna yookiin immoo 100 sure nu godha jechuudha ulfa ta'uun ishee. Si tokkoon isaa hiiknee haa ilaallu. Pre-symptomatic sign jechuun it is a least indicated jedha. It is a least indicated to say she is pregnant. Ulfadha jechuuf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Yookiin immoo mallattoolee isa salphaa yookiin isa xiqqaadha jechuudha. Kanarratti hundoofnee ulfoofteetti jechuun baay'ee difficult ulfaataadha jechuudha. Tole mallattoo akkamiidha kan isheen ofirratti argitu kan jedhuufi tokkoffaa fatigue. Fatigue jechuun maal jechuudha? Miira dadhabbii natti dhaga'ame jettee dhufuu dandeessi gara kee. So miira dadhabbii kan namatti dhaga'amu there are many differential diagnosis kan jechuun different diseases but similar symptom kan qaban yookiin similar sign kan qaban dhukkuboonni garaagaraa gati jiran fatigue yookiin miira dadhabbii qofti gatiitti dhaga'ame ulfoofteetti jechuun hin danda'amu jechuudha. Inni taanu maalidha? Amenorrhea. Amenorrheic yookiin immoo absence of menstruation. Laguu kootu hafee jedhaniillee dhufuu ni danda'u jechuudha. Inni taanu morning sickness. Ganama ol na jedha yookiin na tuttubsiisa afaan natti hadheessa. Amala akkasiis irratti mul'achuu danda'a. Inni kan biraan frequency of micturition yookiin immoo frequency of urination jechuudha. Amma finceessisuun danda'a jechuudha. Kunis mallattoo maalidha? Ulfaadha. Pre-symptomatic sign kan isheen ofirratti argite nu bira akka chief complaintiin keenya kan isheen maal gootudha jechuudha? Kan isheen describe gootudha jechuudha nu biratti. Inni taan breast change harmi isaanii maal ta'a? Hin jijjiirama jechuudha. Gara guddachuu dhufa. Akkasumas immoo areolaan nipple marsee argamu diameetiriin isaa maal ta'a? Ballachaadha kan inni deemu. Akkasumas illee dark ta'aa deema. This is normal physiological change during pregnancy jechuudha. Normally jechuudha. Kan biraa weight gain jechuudha. Kiiloon ishee maal ta'aadha kan inni deemu? Dabalaadha kan inni deemu. Totally naannoo ji'a 9 yookiin immoo torbee 37 gaaf isheen taatu full term gaaf isheen taatu naannoo torbee 40faatti kiiloon ishee paawundii 24 haga 30 yookiin kiiloogiraama 12 haga 14 gidduu ni dabalti jedhamteedha kan tilmaamu. Kan biraan
skin change gogaa ishee irratti jijjiiramni garaagaraa ni dhufa jechuudha. Jijjiiramni garaa ishee irratti dhufuu danda'u fakkeenyaaf maal fa'aadha? Linea nigra, a single line which starts from the umbilicus and extend to symphysis pubis and it may be extend to where? Yes, sternum. Sternumittis illee qoma isaaniitti illee asii ol dheerachuu sarara danda'u garaa isaanii murutu dhufa jechuudha. Sarara qalloo tokko. Akkasumas immoo stree gravidaramiin mul'achuu danda'a. Fuula isaanii irratti illee wanta akka madaa fakkaatu cloasmaan dhufuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan constipation yookiin gogiinsi garaa mudachuu danda'a. Inni dhumatti argitan quickening. Quickening jechuun the first fetal movement which is felt by mother jechuudha. Haadhaanii kan dhaga'amu sochii mucaa isa jalqabaa jechuudha. Quickening jechuun kana jechuudha. Kanaafuu pre-symphatic sign warra kamidha? Warra kanadha jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Probable sign. Probable sign jechuun immoo maal jechuudha? It is more reliable and pre-symphatic sign jedha. Inni kuni more kan fooyyeedha. Pre-symphatic caala fooyyaadha jechuudha. Probable sign kan baramu ogeessa fayyaadhaanidha jechuudha. Examineriidha kan inni document godhu. Egaa mallattoo akkamii argina tokko change in consistency of uterus and cervix jechuudha. Cervix fi uterus isaanii jijjiirama guddaa argisiisa. Speculumidhaan fiixee balbala gadameessaa gaafa arginu maaltaa Godel's sign arganna jechuudha. Which is softening of the cervix arganna jechuudha. Akkasumas edematas yookiin immoo diimachuu barbaada jechuudha. Inni kan biraan Braxton Hicks contraction jechuudha. Waan akka isaan dhiibuu isaanitti dhaga'ama garuu painless jechuudha. Miixuu miti dhukkubbiin hin qabu garuu waan akka isaan dhiibuu barbaada jechuudha. Inni kan biraa ballottement rebound dhageessisuu danda'u jechuudha. Ballottement rebound jechuun quba keenya fuunee karaa vaajinaa gaafa goonu sochii mucaa akka sosocho'u barbaada jechuudha. So inni kan biraa maala uterine soffle gaafa feetoskooppii fuunee garaa haadhaarra keenya dhaggeeffannu dhahannaa onnee mucaa yookiin fetal health beatii illee maal ta'uu dandeenya? Dhaga'uu dandeenya jechuudha. Normal fetal health beatiin meeqadha? Yes. 120 hanga 160 jechuudha. Garuu takka kitaabni garaagaraan 100 hanga 180 ni jedha. Kana jechuun 100 gadi taanaan biraadiidha jechuudha. Baay'ee hamaadha. 180 ol taanaanis taakiidha jechuudha. Hamaadha jechuudha. Inni kan biraa positive pregnancy test which is HCG yookiin human chorionic gonadotropin jechuudha. Mucaan jiraachuuf dhiisuusaa kan adda baasu fakkeenya busaan namni tokko qabameera taanaan laaboraatoorii gaafa geessan maalitti martanii erguufii qabdu? BF yookiin blood film. Akkuma kana namni tokko ulfaayiramuun ulfoofne kan jedhu teestiin hojjetamu maalidha? HCG yookiin human chorionic gonadotropin hormoonii jedhamutu ilaalama. Hormoonii placentaan maddisiisudha jechuudha. Inni kan biraan Heeger saayinii, Godel's saayinii jechuudha. Jijjiirama gadameessaa fi akkasumas maal irratti argama? Balbala gadameessaa irratti argamu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Saayinii jalqabaan maal ture? Pre-symphatic sign. Inni lammataa probable sign. Inni sadaffaa maalidha? Positive sign. Okay. Positive sign jechuun maal jechuudha? Positive sign jechuun immoo maal jechuudha? Sure bakka dhibba keessaa dhibba kan shurii nu godhudha jechuudha. Kun gaa maal fa'aadha? Tokko feeling the fetal part on palpation. Yeroo garaa ishee qaqqabnu maal argachuudha? Palpate gaagoon mucaa argachuu jechuudha. Yookiin qaama mucaa tuttuqu jechuudha. Fakkeenyaaf cinaacha bukkee gaafa palpate goonu maal isaa arganna jechuudha? Mucaa. Yes. Maal isaa argana? Dudda mucaa fa'aa argana. Akkasumas Paulic grip gara godaatti dhufnee lower party gaafa qaqqabnu adda mucaa yookiin immoo morma mucaa palpate gochuu dandeenya which is called Paulic grip jechuudha. Excellent. Inni kan biraan seeing fetal movement on inspection. Duddaan cibsine gaafa garaa ishee ilaallu sochii gaafa mucaan godhu illee argamuuti ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan maalla hearing fetal heartbeat on auscultation jechuudha. Yeroo auscultate goonu yookiin yeroo feetoskooppii fayyadamnee dhahannaa mucaa onnee dhaggeeffachuuf yaallu dhahannaan onnee mucaa sirriitti maal nutti dhaga'ama jechuudha. Sagalee maal jedhu? Labbadab. Sagalee jedhu dhagaifnaa daqiiqaa tokko keessatti meeqaa ta'uu qaba? 120 hanga 160dha. 100 gadi taanaan biraadikaardikiidha. Akkasumas 180 olaan taakiidha jechuudha. Inni dhuma seeing fetal part by X-ray or ultrasound jechuudha. Imaajingii fayyadamnee dhahannaa onnee mucaasii arguu dandeenyaan ultrasoundiidhaan kun maalidha? Positive sign jechuudha. Kanaafuu pre-symphatic sign hin jira, probable sign hin jira, positive sign hin jira. Saayinoota kana hundumaa keessaa garuu shurii kan nu godhu tokkoffaan eenyudha jechuudha? Positive signidha jechuudha. Garuu kan adda baasuu qabnu hundumti isaa mallattoo maalidha? Mallattoo ulfaadha. Tole kun immoo maalidha? Diagnosis of pregnancy bira geenye gaama. Amma gaa mallattoo ulfaa baay'ee isaa barreeffamte amma immoo akkamittiin marammarra? Marammaruuf yookiin immoo qorachuuf ulfa wantoota nu barbaachisan ulaagaa nuti guutuu qabnu maalidha? Inni jalqaba history and
physical examination jechuudha. History fudhachuu qabna, physical examination hojjechuu danda'uutii qabna jechuudha. Inni lammataa laboratory investigation dha jechuudha. Inni sadaffaan ultra sound jechuudha. Kanaafuu wantoota kana sadan goone jechuudha. History and physical examination, laboratory evaluation, and the last one is what? Yes, ultrasonography yookiin ultrasound dha jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa ilaalu history gaafa fudhannu history keenya maal irratti focus ta'uu danda'uutii qaba. Wanta isheen complain gootu irratti fakkeenya laguu kootu hafee jettee dhufti taanaan laguu ishee waa'ee laguu isheetii gaafachuu danda'uutii qabna jechuudha. Waa'ee menstruation tokko date of onset of last menses yookiin immoo laguun keenya dhumaa yoom ture kan inni dhaabbate jettanii gaafachuutii danda'uu qabdu. Maaliifidha har'arra dhaabbattanii tureera moo hin turre kan jedhu adda baasuuf. Maaliifi laguun dirqama ji'a ji'aan dhufuu qabu. Average isaa guyyaa meeqa hanga meeqaan intervaalii guyyaa 21 haga 35 gidduudha kan inni deddeebi'u. Kanaaf guyyichi yoom ture inni dhumaa jettanii gaafachuu danda'uu qabdu. Inni taan duration isaa yeroo dhufetti hagam sirra ture guyyaa meeqa sirra ture kan jedhullee adda baafachuu danda'uu qabdu. Kun maal fayyada? Case of gynecology yookiin dhukkubni biraa jiramoo hin jiru kan jedhu adda baasuuf jechuudha. Inni kan biraa flow isaa hagamadha kan inni dhiigaa ture. Flow kan nuun gaafannu maaliifidha? Baay'ina dhiiguusaa baruuf jechuudha. So how we ask? Akkamitti baruu dandeenya? ml meeqa kan inni dhiige? We have to ask about the using of pads. Modesii guyyaatti hagam jijjiirte kan jedhu gaafachuu danda'uu qabna jechuudha. Inni dhuma frequency hagamidha, deddeebiinsaa akkamidha? Yeroo masaa eegee dhufa moo in utaala takka gaafa 20, takka gaafa 30, takka gaafa 5, takka gaafa 20 akkas utaalee dhufa moo amala wal fakkaataadha kan inni qabu kan jedhu gaafachuuti qabna. Isaan alatti immoo wantoonni jeeqamsa laguu yookiin immoo jeeqamuu laguu fiduu danda'an keessaa inni hangafaa tokko maalidha? Atypical last menstrual period jechuudha. Yeroo sirrii isa dhumaa marsaa laguu ishee yookiin laguu ishee ittaaf wallaaluun jeeqamuu fiduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoom ture inni dhumaa kanatti argite gaafattan gaafa meeqaa ture jetti tana shuriin nun goote jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Contraceptive use keessumaa qoricha post-pill baay'isaatti tana jeeqamuu marsaa laguu maal gochuu danda'a? Fiduu danda'a jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee marsaa laguu achi butee fida gatii ta'eef kun itemii maal gochuu danda'udha? Nu jeequu danda'udha jechuudha. Inni kan biraan history of regular menstruation marsaa laguu yookiin laguu sirriin taane jijjeeqamus qabdi taanaan nu jeequu danda'a jechuudha. Inni taanu maalidha? Physical examination jechuudha. Physical examination gaafa jennu qaamota ishee ilaaluu danda'uu qabna. Keessumaa immoo literacy by manual examination dha kan nuti ilaallu. Harka keenya garaarra keenya qubaan gallee by manual check gochuu qabna. Breast change check gochuu qabna. Akkasumas softening and enlargement of cervix isheen sperkulamidha ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Kan biraan Chadwick sign kan jennu jira, discoloration of the cervix yookiin immoo kalarii jijjiiramu cervix illee adda baasuu qabna fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Inni lammataan history of physical examination xumurree inni lammataan maalidha? Laboratory evaluation jechuudha. Laboratory evaluation jechuun HCG hormoonii maal gochuu jechuudha? Erguu jechuudha. HCG hormoonii faayidaan isaa maalidha? Ulfoofteetti immoo ulfoofne kan jedhu adda nu baasa. HCG hormooniin kun immoo kan inni argamu dhiiga keessattisidha. Akkasumas fincaan keessatti argamu ni danda'a jechuudha. Isa kamtu gaariidha kan jedhu lamaan iyyuu baay'ee beesti. Garuu irli dafee kan beekamuu danda'u dhiiga keessattidha jechuudha. Dhiiga keessatti yookiin seeramii keessatti HCG guyyaa 6 haga 8 keessattidha kan inni baramu. After conception yookiin immoo fertilization erga gaggeeffamee booddee guyyaa 6 haga 8 keessatti baramuu danda'a. Fincaan keessatti immoo guyyaa 12 haga guyyaa 14 keessatti baramuu danda'a. Erga fertilization gaggeeffame jechuudha. Kanaafuu HCG ergina. Egaa positive yoo taate fakkeenyaaf sarara lama argisiiste jechuudha. Sarara tokko duwwaa argisiiste taanaan garuu maaliif saayira? Negative jechaa jira jechuudha. Egaa kana biratti takka maaltu jira? False negative fi false positive dhufuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gestational trophoblastic disease fa'aadha taanaan yookiin ulfa sobaa ulfa seexanaa jedhamudha taanaan false positive nuu fiduu danda'a jechuudha. Yookiin immoo trophoblastic disease dhibeema placenta wajjin wal qabatu fa'aa jira taanaanis false positive fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo darbee ituma ulfaanii jiran false negative illee fiduu danda'a. Kanaafuu kana sirriitti saayinsiisa kallattii biraadhaan kan walitti dhufnu ta'a. Inni kan biraan ultrasound jechuudha. Ultrasound immoo sirriitti maal nu bara? Mucaa nu baruu danda'a, bishaan bobboo nu baruu danda'a, teessuma mucaa nu baruu danda'a, kiiloo isaa nu baruu danda'a, ciisicha teessuma wanta hundumaa nu baruu danda'a jechuudha. Umurii mucaallee sirriitti maal gochuu danda'a? Calculate gochuu danda'a jechuudha. Garuu torbee 2 yookiin torbee 1 ni sobaa. So calculationiidhaan bira ga'uun dirqamadha. Which is called gestational age. Gestational age
manually calculate gochuun baay'ee gaariidha jechuudha. So ultrasound gosoota lamadha kan jiru, trans abdominal ultrasound fi trans vaginal ultrasound kan jedhamu jira. Garaadhaan kan ilaalamuu fi karaa vaginaa kan seenu jira. Lamaan isaaniiyyuu faayidaa garaagaraadha kan isaan kennanii, garaa malli isaanii wal fakkeessu tokko maalidha? Lamaanuu imaging status jechuudha yookiin immoo kan nu ilaalsanidha jechuudha. Gadameessa keessa wanta jiru kan ittiin ilaalludha jechuudha, maashiniidha jechuudha. So biyya keenya keessatti irra jireessaan kan jiru transabdominaalii jechuudha yookiin immoo garaa marra keenya kan ilaalu dandeenyudha jechuudha. Transvaginaaliin immoo baay'ee gaariidha, keessumaallee gadameessa keessa mucaa dafee arguudhaanii kan baay'ee gaarii ta'e transvaginal ultrasound jechuudha. Kanaafuu kana goona jechuudha. Jalqaba maal goona jenne? Yes, history and physical examination fudhanna. Inni kaanu maal goona? Laboratory evaluation maal ergitu? HCG ergitu. Erga HCG dhufee booddee gaafa positive taatu immoo maal goona? Ultrasound ergina jechuudha. Ultrasound gaafa erginu immoo mucaan nagaa ta'uu isaa siin bara, teessuma isaa hin bara, mucichi gadameessa keessa moo gadameessaan ala jira kan jedhu siin bara fi kan kana fakkaataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha ultrasoundiin. So klaasiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Yaada qabdan comment gochuu hin dagatina. Egaa isin immoo bal'inaan waa'ee kanaa barachuu barbaaddu taanaan karaa teelegiraamii midwifery PPT jettanii walitti fuftanii barreessitanii teelegiraamii keenya join gochuu ni dandeessu. Yaada qabdan comment gochuu hin dagatina. Akkasumas illee hiriyoota keessaniif share godha. Hundumti keessan immoo subscribe godha. Hamma torbee dhufuutti nagaatti tura.